Illaan Ijaazarra jiran sa? baazarra jiran. Ata Yes. maal sila historyidhaaf gorillaa ta'uu qabda everyday everything. Every Istaariidha malee. time. Yeah. Everything jedhin. Ammallee allaattii ta'uu qabda. Yes. Warra yoomuu nama hin ganne si gananii baram. Gooriillaan naa fe'ee jira galatoomi. Adabadhu taa'e. Kiistaa wamata kan qabdu bara akkamii taasifate ol banattee? Abdii Muktaari. Yoo ati kuma 20 galte dhugaa rabbii dhugama ati kiingiidha kiingi siin jedha kaameraa banadhe. Na cirraash bara fukkaraa misii Kuma kana 20 60 miti. yoo 20 seene ramadaana booda Rakkoon qabu. Kadhamaa fi miree Nama Ramadaan kanatti gabaadha bakka. Yeroo amat baalaaf seenaa waan ofiitiyya. Miidhaaf. Abdii waareessitu seenaa bara ati goota bara eegee dhabde malee leenca. Eebannee kaa. Eebannee kaa waan ofiitiyya. Duraanuu si jaalladha bara. Arras kunoo. Kanuma bakka. Billaalee. Billaalek. Ummata abdii chista. waaree sadda bachiin jikkoo alaa moggasachi maal taate? ምንም አልሰደበችኝም። እኔ ልብ የለህም እንጂ አንበሳን እኮ ነው ያለችው። ጭራ የለህም ነው ያለች። ዝም በል ዝም Ati nama waliin danuu ofiin. ጭራ ነው እንዴ ለካ? Duratti asii deemteeti amaariffaa namni barreessee jedhee akka waan amaariffaa hin beekne nama waliin na buufte an amaariffaa hin beeku rabbisittee. Nama walitti sin naqe moo? Wallaahi si arrabse amaariffaan. Ani nan amantuu barkuun olaal kanaa barra koonisi. Urgotu na taladda achi as. Akkasin godhin haadhawaata Ingiliffatti kadhate Ingiliffa dandeettami? An akkas godha ture sila ingiliffaan hin barreessine kaa mucaan ammoo googilii dhadhee translate hin goone. Googilii miti akkana koomenti mata na qaqqabanii bariin Ingiliishiin godha. Translate yotte. Garuu Amaariffaan toroggamaa qoo himee estiyooneen agarsaaf abdii muktaar inni achi alaa qabu. Itoo raggamallaa. Gamna fakkaata. Ani ofii kiyyaa waan dubbisuuf toroggamee hin beeku. Somaalinya fa'aa toroggoma gisa tokko tokko. Yooneen agarsaaf isti simbile. Amaariffaa wayii beekee barreessamaa sila. Dubbisuu malee barreessuu hin danda'u saa? Haasayuu malee barreessuu hin danda'u akkuma kiingi kamaali. Ante daddab simbilee. Tashkaaffatiidha. ዝም ብላሽ ካፕሲኝ Inji jiru amaariffaa akkam? Suma የአማርኛ ትርጉም የለም እኔ ጋ ወላሂ በል Injiru ka oromiffaa ወላሂ garuu ወላሂ jira. ወይኔ አበሻ ዶክተራችን ቺስታን ቢራ ዱፌ ቺስታ ነጋ ደፋ ዶክተር እንቶከና ዶክተራ ከና ቢላ አለኮ ይሲ ንሌ ሌንጨ ዱሎ ሚወጣ ከንቀቡ ፊራ Ka oromiffaa ni jijjiira garuu. ኦሮሚፋ ፊ አፋን ሶማሌን ጅጅረ ወይ አፋን አበሻ ተነን ቤኮ አልሐምዱሊላህ ከናፍ አማሪፍ አምበር ዋም እንጂ ፌነ ጀኔ በሪስና በራ ወስጀላ ወንት እንጎዱ السلام عليكم. وعليكم السلام يا استاذ ዜሮ ዳነከን كيف ሰገራ حالكم يا شباب؟ والله طيب طيب الحمد لله عابدين هندوني. yomundu دون تكوت نفس مالي أريرا بتور إذا إلمون أريرا كون. دعائر دفدو أبدي دعائر رسيد أبيو قبدي ወተከን أريرا بتور جنا ماري ديت. እንቢቱ አሬራ ሃቲ ፋጤስ ያቢቱ إيه أكسي زيرو راسي باسته جيفتر هذه أبدي بدأت أريرا أنا باب تقول الدنيا أكرا ربي إثين كثارتني. ዲያስፖራ ሃሪያ أبو قاف ونمي ركض أبتة هفلة ذري ذرتان تر أبتة نفيني والله. गिफ्टिन तुम गिफ्ट एफडी मुख्तार रे सी डॉइन तुम डेमते सबरा गलती जोरते इसा डेविती أبدي مختار مو. ए أبدي مختار. إيش. अलगामा कत्तिसरे अंते रमजान kana Arafato alqadullati takkara rafaadha siiti yaamintu. ramadan alga ko waaf baste Tamisti rabbi ramadaan dhufu jaarsa siyaahiru. jar sambar barde sin silama ne rumtima Jaartiyo. Lafa ramadaanaatiin algammaa iyya sila.
Kophaa bahee jira wannoo keessa. Kaasa kaawulaa galle nuti abiifti. Kilaasii kophaa qabate doktortichi. Bakka kophaa qabatte anuyyuu qori lafatti na jeese kilaasii lafa buluu Reetii Itoophii fudhatte ati sila? Ani maalitti beeka abboo Itoophiyoo ituu fudhanne akkanatti itti marame jalise? Maal sitti maran? Maal beeka azuuritii ta'inna piroofaayilii kanatti waa barani. Osoo ati raftu itti maran. Azuuritu no. Anu kan jebara azuuritii ta'uu qaba malee. Ofumaa ofitti marteera kana injisiraano qayyuun noo haadha faate. Aboo qayyiin kamaali sitti haa maramuun argitu Yuusufii fakkaata piroofaayiliin kiyya. Profaayilii bakka profaayilii isaa sana argitu. Maal kana ofii ofitti maree adii gurraacha kana? Maqaarra argitee maqaa kunoo ka booraa fi boora kaalee lamaanii ka qabu kana. Kunoo haga membarii tachi ilaala si achi. Yusuf hin beeku amara reedi koppii hore. Koppii hojjette bakka. Koppii ta'uun oolu. Piroo naa godhu jedhan bakka piroo maalii piroo san taaptaabii san. Taaptaap piroo maaksii. Osoo isa naa godhaniin taaptaabii manaa godhan jedhuun hin dhokataa beeytaa mul'atu gubbarratti. Ka arabtoota bara akkasii dhokataa bara. Hin dhokata yoo gattottu itti qofa mul'ata akkana yoo ofiin taaptaap goote. Sila dhugattuu qo'i maraa kana bakka biraatti hin argine tiyya milikkata wayii jalaa qabdii beeyta. Warni hingi ta'in naannaan ta'e. Amma gattu qe'ee ilaalee bara nuu. Waan akka waancaa tokko jalaa qabdi gisee piroofaayila gattu qo'a. Waa injifadhee na tareeree. Daa'imman diidhaa bara wanti garanaaf garana jiru sun. Omuun jiru piroofaayilii jala seenne dhufna. Dhufaara. Ija isin isa haarame. Obboroo nama nyaatanii as keessa jira. Namichi maal ta'e uumuun jiru dhaabachuu akka wanti biraatiin of laala. Anuu iyyuu sila anuu bichatti mul'atti moo. Qoyamee of laala. Aboon jirti doktor balaan bu'e ija si qabee. Sidaajaa bulee tana jettani. Okay. Ana qofatti mul'atti sun. Isinitti hin mul'attu ana malatti waa wayitu jala jira beeyta. Ani argaa jira abboo maaltu. Kunoo yeroo kana gattu kan hin mul'atu. Ka argaa jirra bara. Kan ammaa manguddichi hin dulloome malee ima wanno hin dulloomte haadhoo koo. Manguddichi amma qo'i maaliif gadi hin buusne firan qabu watakka ana biraa gahuu hin danda'u kunoo kuma afran tanaayyuu. Asli immoo amma laali daqiiqaa takka keessatti eegallee jirra gaayis daqiiqaa takka keessatti amma jallisii ilaali wayita asliin mataa gadi dhaabateetti niin sirratti asaanu. Ofii ayyoo sila qabuu dadhabelee casii kenna. Wallaahi jedhe. Ilaa garuu eenyutti ishee godhattaree oddoo leenca inshallah lubbuu xiyyaa sii kenna siin jedhe warra koosanii barbaadu. Anummaan qabxii sii gadiitiin mana kanaaf aanan hambassaa saxaallu habiibi ishee godhadhu. Asuma uummatuma kanarratti wallaahi jedhi kakadhu. Maal godha kakata nuu sii kennisiisa. Kakatuma jedhama. Obboleessoo dhiira waan dubbatte waan uffatte caalaa waan uffatte saalaa sii kenna. Okay. Let's go. TikTokkeetu raankiingi sii kennee jedhan kun wanti raankiingi dha. Garuu tokkoffaa lammaffaa maal waan jedha san dhiyootan haaraa 12 moo maal irra ture. Kanaaf ta'uun oolu. Yaa shabaab haala amma argaa jirruun doktoraa fi Abdii Muktar haadha Faaxee fi jarri kun dorgommii cimaa keessa jiranii. Asin nama wasawasni deemnara. Koomammoo waswaasul kannaas. Si fuuldura deemtee si wasawwasisaa amartittii sun. Kilaasii gabbeena dura. Daagimi. Waswasni jiraata. Subhanallah. Wallahi waswasi garuu kifanya dan wallahi ari mana san keessa. Maal baala waswasi fuuldura deemtee. Yang kamu kurban. Ina tuno. Atira damen dia sobannya kono yeso. Kembal Pak, azan yang lulus lagi. Azan yang lulus lagi milan de sai wattalu ko gawji. Mari keren, amma riba kara. Namichi ni iwat da sagal irra kayar da namichi. Dente wanyati mucha mina jetti kalbi.
Lah karan iyar ani jindi sagere banan kaafne. Ayyee. Amma dorgommii gaditti deebi Abu Waswas. Ayyee. Inshallah jabaadhu sheer godhadhu faamiliin doktora akkuma nama ijji hin qabne wayii dhufaniituma jawjaw sitti godhanii. Leenca garuu irraa naa fuute yoo naa gadi hin bahe. Hundee irraa si fuudhuuf si fuudha gurra qabne irraa si fuudha. Abdii keetii gadi hin baanan sii kenna leenca. Yoo fedhan Abdii keetii gadi hin bahu. ammuma yoo reediin mana cufee kanaan sii gadi kan duwwaa kanaan ati kuma afurii hin baate sii kenna. Sii kenneen yaa. Duwwaa miti karaas walumaa gala qabxii si caalu yoo ani bahe ati argattellee. Yaa of course. Kana jechuun yoo amma mana cufate sii kenna kuruu dorgommii keessatti an akka. Yoo anamma fedha qabaadhee cufe sii kennaa jechuudha garuu anatu mana cufaa jirre. Ayyee walii galle. Ayyee. Galle jechuudhi si faamilii keetti sheer godhadhu caaluuf deeme. Faamilii kiyya. Faamilii kiyya qaba ka. Esa sudah kawan ini share god. Nanti agesan nggak family dokter aja jiratan. Zero rata ini nakati kilet of gata jira jawab dah barara kiler dokter tiga kesan barara. Family hada fat tille jawab dah dua si jalan teno udah malu buncur obdin cale jira. Family abdi mau tu ye kibur gudda ino edani. Undi kesanu share god dam. Let's go. Let's go. Nama toko guddi fadda. Family kesan guddi fadda. Kuba toko of di batokon. Kuba tokkoon faamilii keessan guddifadha. Mee tiim gorillaa nin kasaare fakkaata. Tiim gorillaa irraa bu'uu diddaati baate. Faatee gorillaa tuffattee jirti. Jabaadha ayyee tiim wolfiin kootta. Where is wolf family haadha faatee family yeetaallachuu. Jabaadha afaan isii kana dhugoomsa. Yookaan homaa dubbiin baddeerti. Dhugoomsa dafaatiniin. Nande, undi kesa, let's go. Everyone is zero. Doctor Tichile kadadate sene zero rabore dabe. Zero rabore dabe. Alaata jirani ofsi kenna family. Doctor kesa ile ta ufolo godda. Enya sigdi line masjida jirani yaani dhufani. Family kenna usta Doctor Afifi salajita jira suuta taragagari taratani dhufani. Masha Allah, doai godda daga jira yona. Earphone kaate salata diaspora. Yep. Rimsi gorilla family. Warri gorilla sini dhufe kamal tata. Abdi Mukhtar jabada family abdi family asli. Ililli irraa harka keessan guddifadha. Dubbiin dubbii jajjabaadha morkii keessa jiranii. Laa ilaaha illallah dimsi gorillaan si dhagaye kaafadha. Bada warra dimsi gorillaan harka kennatan jette. Jeneraal as jirtanii? Jeneraal as jiran. Family haadha faata illee ma jiranii itaanis ilaalaa jiranii si sodaanne. Family doktoras ni warri salaata ayyaana sun eessa jirtan? Eessa jirtan? Ambooliinoon isinitti taphadhaa. Hayi meedhis. Keetillee gadaa nama dhumateera jal'isii taa'e. Zimbilee kojban. Let's go! Abdurree families. Abdurree family. Isin jeneraala afar jedhiin. Ashkee ilaalka. Ila kulo ila Allahu akbar donatin abdi ware irraa gara walitti gadi ce'e. Takka jedhi ka abdi dhaqqabe eessuma welcome lama jedhi. Sadi jedhi. Awul jedhi. Amma ila abdi dhaqqabe sweet thank you. Allah abdi. Kita namna isin beekabar. Shayye. Sweet Sweet thank you. Si dhufe kuma sadi dhibba shanii kuma sadi malee maaliin na caalta. Allahu akbar. Sweet, thank you so much. Sweetin tutti anda, mashallah. Kuma tokonga egotani, kuma tokonga sweet. Na guddisi, bakka kuma tokko kenne na guddisi. Bala mattara bala, kiisi tokko. Another kiss. Another kiss. Aboo dhibba lama liqitti na guddisi alla qee jalaan fixatte mucattiin akkasuma qabdi. Dube hojjechuu dhiifne dubeen hojjennu kaashii kafala faamiliin doktor aslii yoo jiraattan dubee dhiifne irra rabbi yoo sodaattan dubeen hin gaafatina. Osoo inni fixatiin kiisa addaan dhaabde. Addaan dhaabde tokkotti fiti. Tooma badaa. Miti. Sweet, thank you so much. Golo. Love you too. Inuma ashkaabbatte urgoo koo. Anchi ashkaabaati. Waanuma inni qabxii naagariiti yoo baate leenca sii kenna waan inni jedhee fi urgoo. Anchi ashkee koo. Urgo disi yolu Nahi min dale an gadi qabe salatu ayla kulo ila bira da ya bibi yamin mashkabat ko bitu de bani kuno ajilale me kala kuma la mawdi bashari male male na chalta badare fich
Ayyee dhageeffadha faamiliin Dr. Asli dubbiin dorgommii Abdii Muktaar bira taruudha gajara leenca wal qabsiisan. Faamiliin Asli yoo jiraattan Abdii bira dabarsu faamiliin Abdii Muktaar immoo yoo jiraattan bira ol dabarsu aywa sii dhufa naante. Abdii Muktaar sii dhufa. Yaa? Gateen qoftu hin. Ay, kenna boqoon hin kuufamu. Eessuma. Nama qooni kuufa waliin. Sweet. Thank you so much. Kuma lamatti siqa faamiliin Asli. Abdiin achiin ka'u kana booda. Abdiin ilik istaak ta'eera yaa. Abdiin istaak ta'ee jira. Abdiin akka deemu hin jiru. Jabaadhu afaan qabadhu taa'e bada abdii kiyya. Let's go hundi keessan. Mee faamiliin haadha faata illee jiraatta socho'aa. Bakka jirtanii kaa salaama waliin jedha. Salaam waliin jedha. Abdurree biraa ka'i. Abdurree biraa ka'i haadha faata. Abdurree bira maateetti. Hayyee mee hin laallaga. Faamiliin Aslii fi faamiliin Abdii Muktaar kokkee wal qaban. Abdii Muktaar leenca nyaachuuf qophiirra jira. Faamiliin Aslii baraaraa dafaatiniin. Akka mootu leenca harkaan baalee barbaadda. Faamiliin Aslii doktora keessan bira tara Abdii bira. Faamiliin kiyya har'u mana baraara har'a. Ila kulo faamilii Aslii ilaala. Giifti jijjiiranii kennanii iyyuu dantaan qabani. Qayyaraa Sweet, thank you so much. Ulfaadhu mangisiiti. Galatooma. Let's go. Kumaa dhibba torba geettan. Kuma lama Kuushii dhabee. Haati faata erga golirraa kaadhee kasaaree jette yaa Allah. Rabbi kisaaraa jalaa si haa baasu. Jabaadhaa yaa shabaab. Let's go. Gorillaa abaaraa yoomuu milkooytooti. Kulo dimtsi gorilla asliin isi bira gahe. Asli si bira gahe taayati walakka mata fe amma kuma lama si bira gahe kulo. Kuma lama kulo si bira gahe. Ati tabsiisaadha. Asliidhaaf maalii ashi qaabbatta qoy. Maal godhe si bira gahe? Walqixaan wanti nu jedhe indee. Abdii Muktaar firan qabdu kakkamsi godha Abdii Muktaar zeeroodha. Nyaatamte bar. Faamilii Abdii Muktaar. Thank you so much. Ulfaadhu Dubbiin bakka galatoomaa. badaa jirti yoo dandeettan bira dhaabadha kana miskiina. Kana miskiina bira dhaabadha wannaa taachuu. Leencaa nyaatu. Kuma afur irraa staak ta'e dhaabbata jechuun niqniq jechuu hidhe. Let's go. Faamiliin Aslii, faamiliin Abdii Muktaar, faamiliin waan ofii, Abdurree, Siidunaan, Abdii Waareen akkasuma urgoo yoo jiraattan jabaadha. Hundi keessan jabaadhatiniin share and share. Share godha. Faamiliin Aslii illee jabaadha ol sissiixani. Ol sissiixani Abdiin muddamee ebade nullee tabsiisi jechuun jira. Piliis nullee tabsiisi. Si nyaachisuu fi hiriyaa kiyya nyaatu addaati leenca. 405 ta'anii dibsi gorillaa foggoruu sheemii naman qabu. Wallahi 500 teette. Dimsi gorillaa. Gidee seentu bar fokkoraa seente awwala. Kunimmaa mooraalii haadha faataatiif gaarii miti. Faamiliin haadha faata yoo jiraattan afurii tanarra illee ta'u jijjiira. Jijjiira. Dimsi gorillaa akkamitti 500 yoo irra deetteetii bokkurtechaa jiran. Amma miira keessa seenedha abdii baare. Torban Miira ga'uu keessa maal seene? Wolfi si fiduuf. Miskiina Allah. Tiim gorillaa ta'anii haraat keeshee midhaa. Laal tiim gorillaan gaaf takka ijaazaa bayan laal gara naa garas deddeeman. Faamiliin Aslii jabaadha jarri walitti haa boottu. Faamiliin Doktor Aslii jabaadha. Isinii ka hojiirra jiru hojjedha hojii keessan wal gargaarallee immoo gargaaranii mucattii suwiitii tana gargaaranii ila kuloo ila kooyinii isinitti jijjiiran ergiteemi isin asii walitti dubbadha. Jabaadha let's go. Sweet, thank you. Wallahi gootitti kophaa taate wallahi. Kophaa taate gargaaranii bannaa taachuu silaa bira dhufte. Kophaa taate wallahi. Mee faamiliin Abdii Muktaaroo? Ay Abdii Muktaar namoo sharitti godhattu. Kumaaf dhibba sagaletti ofirraa deebifne. Allahu Akbar. Kuma takka dhibba afuritti ofirraa deebifne. Abdii Muktaar lallabadhu dhufani. Sheer godhadhu. Ka garaana nyaate hunda caalaa aannuudha. Aannuun 30 qabatee zeeroora ta'a. Kuma takka dhibba afuritti ofirraa deebifne wallahi laa ilaaha illallah. Deebistan amma 400 dabalaa kuma takka eegasii ilaaltanii 400 dabalaatanii kuma takka mootu irratti ilaaltani. Abdii Muktaar jabaadhu of baraari. Nama nachiin ka'aan jiru amma akka argaa jirutti 4,000 tanarraa ka'aan jiru bannaa taachuu gargaarani.
Era Abdii Muktaarii Daggaffaa argu guys. Jirra jedhaani. Haadha faate dukuloo kuma 504 isin jettan irraa hosiisani. 508 gaa. Let's go. Qocee sana dhiisi. Qocee sana walitti fuffunaanii gana wanti koofiyyaa fi maalii kana. ምንም አያመጣም።